Obbolee jalli jibina madaanaa hoogganuu fe'umsi seenu akkanumatti nuti seenuudhaan deemuu isaan ta'u. Osoo wajjala keenya duraa buuf badii akkanni guyyaa hojjennu waan rabbii keenyatti balleessine osoo duraa buufnee xurii itti dabalee deemuu qabu. Nu miicee deemuu qabu. Nu qulqulleessee deemuu qabu. Araarama sana argannee duraa deemuu qabu. Afaan keenya waa balleessinee sooma keenya xureessuun akka rabbii balleessinee sooma keenya xureessuun akka ilma namaa balleessinee sooma keenya xureessuun barbaadamu. Boleeyyanni diina islaamii bareedaa rabbiin fidee nuu kenne kana tarii namni waanuma gabbaruu qabu ayyaaneffatu qabu. Rabbiin ayyaana yookiin sooma bareedaa nuu kenne akkamitti qabachuu qabu? Qindoomni mari'anni tokko ta'anii keessummaa ramadaana kana geessu. Waan godhamuu qabu waan dandeenyu goonee ramadaana kana geessu qabu. Kassaruu eeggachuu qabu. Aga boleh dia bonni kasaruu eeggachuu qabu. Tirfii guddaa argachuu qabu. Haajaa keenya rabbitti mannoos keessatti argachuu qabu. Yaa Rabbi jennee afaan soomaatiin du'aa'ii nama sadii mustajaabi. Du'aa musaa'e. Du'aa'ii nama soofu mustajaabi. Du'aa'ii Yihudaa mustajaabi waan ta'uuf jira amalanii keessaa akka nama fatana mudatu fatana saduma bakka bacaan ijoollee tokkoffaa tarbii tokko wal'aanaa sadii afur jedhu tarbii afuraffaa mudatu isa dhumaati jechuudha. Kuftee taaganii baatee taa'ee yuunivarsiitii galee kanuma ramadaanni namni waggaa kudha lama tawaaree university lama darbin mulai university ke seharusnya cuma ada itu tetap kau dan ada nu kodiknya kodama karena itu kodama aja pada muncul karena lagi berada cuma rufias rumah kan apa cara dengan jerai turun jadi senang apa kita malam balik ini kaki berubah. Yeroo dhufee salaatas dhaabbatullee yeroo salaata dhaabbatullee yeroo guyyaa soomullee of eeggannoo cimaan barbaada. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedha yeroo ramadaanaa osoo ta'e deebi'oo keessattuu inna rajula takallama bikalimati laa yuhdiihaa mara fayyaahu jaalannaar namni tokko jecha tokko haasa'e osoo inni dhimma yaa qabu akkuma taratio ke kalti waiti hasae isa sila bidara ko faya wajana iti bidara jinae jawab make sabu karam dana ke samo bayi cuma dia namnya rabbi saya betu jalan pusat rakat akaran kabar di dunia dan akaran terjadi di dunia dia kan bina memudar temani gara pada pikir mulai. Kenapa? Rasulullah Ramadan kita ini masalah. Bayi masjid kekabut. Ini nasional ke gaya. Wala kenapa? Wala biasa. Masjid kekabut. Malif. Kami ini desa kami letak, kami saya desa kami letak. Jarwajib yang matahari, namun dia dulu kam di mana kadir itu jauh. Kan alkata bata kudari, bata berapa bila nabi dikira dulu lebih kami dikira dulu lebih apa imam itu bagai betul faham. Akan mentuti kita pada jalasa dan tidak bersambicang
وكم من سائل يجري ثيابه إلى الظما هدون الموسوم نية سومنني سومنا ساترا إلا الظما إيه ومن كواتو رجلنا ورا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون يوكي أبدا سالمون أبدا ربي يجتهون موسى سومنني سون ربي يجتهون موسى تبينو عادنا ولا تبينو أقول والله أكون ربي لعلكم تتقون لم يجاوب الله تتقون وأنا أتقاكم وأنا أخشاكم وأنا أعلمكم بالله أتقى الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم قالت بركاتكم ليستي سورة بقرة آل عمران سورة النساء قال بيوجد سدي بركاتكم يوقفتوا سديون يستوري بيدا لا يكون الرجل يتمنى ركعة كتير करने का ले ये दूसरे में रकात में रसूल को वो भी घूमने ना माता वो मुझे यकीन है तुझा डाल एक रूमित ईमान बका ईमान ने बकिया सके रहना वो निश्चित से तब से शुरू नशा तारा बिकाना ना सके गाय तो अब मां वाले मान के इतना तकवा के ये तो तारे सलात के नबा आई देता वो की मनवाला लगी पर करने बान जब रखता जब वे आपको मरसला और जिन मुझे आप तो बुखारी तो बेपार बुजुर्गों को रखा तो कोई दूसरे से नहीं डाबा नहीं कुफरी अच्छी मत डाबा में मरे दूसरे शम्मारी वे कितने मरस दूध मनामा उलका ना तो चुनने दूध को तो कोई बुरा तो कोई डाबा चुनना नंदे वानी या खासा देखे ना कोई में क्यों डंडे नहीं मरे वे तो बुरा तो कोई तो करा यूं डंडे दत्तबिनी दीनी जैसा ऐसा ना मतलब तवय में दत्तबिनी ईमानी थी तकवा थी मैंने वाम बिरामती गावल जी से निकला मुझे बाबू जनाबत है मुझे बार मैं मुझे तो सारे वो जनाबत इल्माया दे मानी का ईमान सा कदा सुधा दिखते भी उस और इसे था बर्बादी nanti kita menjadi bos macam tu, kita cakap macam ni. Macam apa ni? Mungkin kita tu kita, kita apa? Mana? Aku akan bersama dengan kami. Saudara kita kamu bersama dengan kami. Zero tahu, nama bilang macam